televiziyoona biyyoolessaa irratti ka'ee ture. Innaa Tiraampiif mormituun isaanii Joo Baayiden filannoo bara 2020f kibxata borii galgala falmii jalqabaa geggeessuuf qophaa'aa jiranitti deebi'ee ka'ee jira. Gaazexaan New York Times dilbata kaleessaa gabaasa dheeraa marsariitii irratti maxxanseen akka ibsetti kan yeroo hedduu waa'ee hojii daldala isaaniitiin boonan Tiraamp waggaa pirezidantummaaf dorgoman bara 2016 waggaa duraa hojii jalqabaa bara 2017 keessa dilaalli isaan baasan $750 qofa. Gaazexaan kun akka gabaasetti seenaa dilaala baasuu kan Tiraamp kan waggoota 20 gamaagamee jira. Akkuma kanaan abbaan qabeenyaa gurgurtaa manaa agarsiisa televiziyoonaa keessummeessaa turaniif amma immoo nama siyaasaa ta'an Tiraamp dilaala baasuu kan dadhabaniif sababaan doolaara miliyoona hedduutti lakkaa'amu waan kasaaraniif jecha. Kunis pirezidantummaaf utuun dorgomiin waggoota 15 turan keessaa waggoota 10f dilaala hin baafnee jedha gaazexaan kun. Tiraamp faallaa pirezidantoota Ameerikaa waggoota 50 darbanii dhimmi dilaala baasuu isaanii ibsuuf tole hin jedhin kan hafaniif dhaabbata galii biyya keessaan qoratamaa akka jiran ibsanii dhaabbati kun immoo namni dhuunfaa waa'ee dilaala ofii akka hin beeksifne hin dhorku. Waa'ee gabaasa sanaas gaafatamanii Tiraamp kun oduu kijibaati jedhan. Filannoo pirezidantummaa Yuunaayitid Isteetsiif guyyoonni 36 qofti hafeennaa jiru kanatti pirezidaanti Doonaald Tiraamp haadha seeraa mana murtii olaanaa akka ta'aniif Eemii Koonii Baaretiin kaadhimamtuu gochuun dhiyeessuun falmii kaasisee jira. Kaadhimamaa pirezidantummaa akka paartii Dimookiraatotaa akka ta'an Joo Baayiden senataroonni Rippaabilikaanotaa filannoo sadaasa sadii dura kaadhimamtuu kan akka hin raggaasifneef uummati sagalee kennu yaada akka dhiyeessu kan gaafatan yoo ta'u yaada isaanii kanas hoogganoonni Rippaabilikaanotaa ijoon fudhatama dhabsiisan. Torban kana haadha seeraa kan ta'an Eemii Koonii Baaret mirkaneeffamuu isaaniif dhuga ba'umsi taayitaa umrii guutuu kan mana murtii olaanaa utuun dhaga'amin dura hoogganoota senataroota Yuunaayitid Isteets waliin wal arguuf jiru. Rippaabilikaanonni irraa hedduun Baaret akka filataman sagalee akka kennamu kan fedhan yoo ta'u pirezidaanti Doonaald Tiraamp immoo yoo bahin filannoo pirezidantummaa sadaasa sadii falmisiisaa ta'e murteessuuf miseensonni mana murtii olaanaa salganuu guutuu ta'uun barbaachisaadha jedhan. Abbaan murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets tokko aappii viidiyoo TikTok jedhamu kan bulchiinsi Tiraamp akka ugguramu ajaji yeroodhaaf dhaabsisanii jiran. Kansilaa uggurri sun dilbata halkanii qabee qajeelfama daldalaa Ameerikaatiin hojiirra oola turee fi aangawoota bulchiinsaatiin irratti fuulleffatame kaampaniin Chaayinaa sun nageenyaaf yaaddoodha ka jedhuun ture. Abbaan seeraa sunis abukaatoolee TikTokiif kan bulchiinsa Tiraamp hanga roobii dhuftuutti dhimma kanarratti adeemsa taanuuf dhimma isaanii akka dhiyeessan beellama kennaniiru. Abukaatooleen TikTok yakka laalcha kaleessaa irratti aappii kana ugguruun mirga yaada ofiin walabee ibsachuu ka cabsu yoo ta'u kaampanicha irraanis miidhaa guddaa geessisaa jedhan. Kaampanichi murtii abbaa seeraa sana simachuun ibsa baaseen nuti dantaaf mirga hawaasa keenyaaf kan hojjettoota keenyaa eegessotaa kan dhimma mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa aangawoonni Naayijeeriyaa weellisaa musliima dargaggeessa wallee arrabsoo qabu weellise jechuun du'atti murteessan akka gadhiisan waamicha dabarsee jira. Yaayaa Shariif Aminuu kutaa kaanuu gama kaabaatii kan dhufe weellisaa muuziqaa wangeelaaf miseensa suufii Tijaaniyaa ta'uusaa Komishinni Walabummaa Amantii kan Ameerikaa beeksisee jira. Weellisaan umriin waggaa 22 aappii WhatsApp jedhamu irratti garee Tijaaniyaa kan Muslim Brotherhood Ibrahim Niyaasee keessaa imaama tokko akka malee ol qabee faarsuudhaan Nabi Muhammadin caalsisee galateeffatee jedha gabaasii walabummaa amantii kan Komishina Mirga Namaa Ameerikaa sun. Ogeessonni dhimma mirga namaa addaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti namoonni siyaasaa naannoo sanaa akka najjeefamuuf erga gaafatanii bitootessa 4 booda jamaan itti bahee mana maatii Shariif Aminuu guban. Ogeessonni kun akka jedhanitti dhimmi Shariif Aminuu adeemsa mana murtiin qabamuu dhiisuun kan isaan yaaddesse ta'uu ibsuudhaan bakka namni arginetti hidhamuusaaf yakka laalchisaa jalqabaa irratti abukaatoo argachuu dhabuusaa itti dabaluun ibsanii jiran. Hayyuu tokkummaa mootummootaa keessaa tokko kan ta'aniif damee aadaaf barreessituu gabaasa addaa kan ta'an Karimaa Benoonee gama isaaniin hojii aartii laalchisee wallee intarneetii irratti maxxansuusaan adabi du'aatti muramuun seera mirga namaa kan sadarkaa addunyaa akkasumas heera Naayijeeriyaa kan cabsudha jedhan. Hayyoonni kun murtiin Shariif Aminuu irratti murame akka haqamu akkasumas aangawoonni Naayijeeriyaa innaanni oliyyannoo dhiyeeffatu nageenya isaa akkasumas adeemsa seeraa jiruuf wabiin akka jiraatu waamicha dabarsa. Goolii sadii keessa buufate. James Madison fi Yori Tillmans ammoo tokko irra buusaniif 5 taanere yataate.
dorgommii kubbaa miilaa kilaboota Ingiliiz takalee irratti Leicester Cityin walumirra marsiteetiin ijoollee Manchester City itti qarqabde itti makkalte goolii 5 itti faatee galchite. Leicester City durii jabeenya akkana kanaan hin beekan taatullee amalii dorgommii kubbaa miilaa kanumaan baanan kan tanuun. Man Cityin boqonnaan duratti akka dansaa taphatti isuma daqiiqaa afreessoo irra goolii galfatteeyyuu boqonnaan duubatti waan muusoft fakkaatti adoo jarii arguu ijoolleen Leicester City jaluma mimmiliqa kubbaa walirraa fuudhaniitiin gooliin hadhan. Goolii takkatti daqiiqaa afreessoo irratti Man Cityin galfatte suni Riyad Mahrezit keessa buuseef daqiiqa 80 afreessoo irralleetti Nathan Ake tokkitti dabaleef akka kanaan mo'amte. Taphalee irratti warri Man City defense yookaan ammoo kubbaa goolii dhiyaachuu dhoowweetiin duri taphatuufi laafin guddaa irratti argan dogoggorrilleen hedduun irraa mul'ata. Warri isiin abdatu akka Sergio Aguerotii fi Gabriel Jesus faati armaan dura miilii miidhameetiin taphachuuf hin dandeenye. Isuma torbaan hedduuyyuu waan taphatan hin fakkaatan iyyuu hin jedhan. Taphalee irratti boqonnaan duubatti kubbaan haqi guddaan miili ijoollee Leicester City irraan ba'an. Jamie Vardy Leicester Cityf goolii 3 galchuu qofaa miti. Kubbaa ijoollee City nama akka Rodri fa'a hadhu malee kubbaa irraa buufata. Man Cityin warra kubbaa goolii irraa dhowwa horii guddaa taphafti. Ammallee Ruben Dias taphataa Portugal kilabii Benfica irraa $80 miliyoona 80 dhiyaatuun bitachuu jirti. Dorgommii English Premier League tabarana kana eegi jalqaban am 7 jiran. West Ham Wolves 4-1 moote. Tottenham if Newcastle lankaan soo jigan walqixxee baan jechuun. Leeds United Sheffield United 1-1 moote. Ardammoo Aston Villa fi Fulham fa'a taphata. Liverpool fi Arsenal illeen warra taphatu keessa tokko. Maratoonii London tabarana onkoleessa 4 jalqaban guyyaa 4 duuba jalqaban koronaaf jedhanii addunyaan hedduu walanqattullee atileetota bebeekamoo addunyaa waan irraa oolan hin fakkaatan. Atileetota Itoophiyaatiif fakkeenyaalleen warra dorgommii gurguddoo akkanaatti eegan keessa tokko. Dorgommii teenisii dirree addunyaa French Open torbaan dura jalqaban ta'an Faransaay Paarisitti itti jiran dorgommii atileetota addunyaa bebeekamoon itti dhufan. Atileetiin Ameerikaa beekamtuun Serena Williams, atileetii Ameerikaa Karine Ahan tumciniinnattee moote. Serena Williams tan waliin dorgommii akkana gurguddoo 24 moote jechuun. Rafael Nadal, Dominic Thiem faatillee warra taphatu keessa tokko. Addunyaan ufuufuyyuu vaayirasii koronaatiif harkaa of hin qabdu dorgommii ispoortii tanallee televezyiinii irra daawwata. Abbaan alangaa addaa Federaal Itoophiyaa fi abbaan alangaa addaa Oromiyaa yakki jecha artist Hacaaluu Hundeessaatti xaaneetiin dhufe qoranne findee jedhanii dhuma torbaan dabre irratti dubbatan. Nam 5,728 nama walitti buusuun himachuu jiranii jedhu. Sahay Damtoon nu erge. Dhimma kana ilaalchisuun abbaan alangee waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa wal ta'uun sanbata darbe ibsa kennaniin itti aanaan abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa ji'oottan darban qorannoo naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa ture irratti abbaan alangee waliigalaa federaalaa, poolisiin federaalaa, abbaan alangee waliigalaa naannoo Oromiyaa fi poolisiin Oromiyaa waloodhaan hojjechaa turuu ibsaniiru. Qorannoo gaggeeffameenis namoonni 5,728 ta'an galmee 488 himanni irratti banameera jedhan obbo Hussein Osmaan hoogganaa waajjira abbaa alangee naannoo Oromiyaatiin dhimma galmee himanni ittiin baname kana akkana jechuun ibsaniiru. Namoonni 5,728 qorannoo kanaan adda ba'anii akka himataman taasifamanii jiru. Kana keessaa namni 2,351 aangoo naannooti. Aangoo naannoo jennu aangoo mana murtii olaanaa ta'uu danda'a, aangoo aanaa ta'uu danda'a. Inni kun adda baheetiin jira. Baay'een yakki yookiin shakkamtoonni addaan ba'anii sadarkaa naannootitti ilaalaman jedhamuun kun qabeenya dhoksuudhaan hannaan ajjeechas ka maalummaa irratti hin xiyyeeffatan yookiin sabaaf saba gidduutti hin ta'in sadarkaa aangoo naannoo ta'eetiin as keessatti hammatama jechuudha. Kan kanarraa hafe 3,377 abbaa alangaa federaalaatiin akka himatu kan taasifame kun sabaaf sablammii gidduutti jeequmsa uumame amantiidhaan kan walitti bu'e akkasumas hambaalee biyyoolessaa kan akka siidaa Harar keessatti manca'eessan namoonni 63 isa kanaan kan himatamanidha. Akka ibsa waloo waajjira abbaa alangee waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaatti bal'inni bakka yakki itti dalagamee baay'inni namoota qooda irratti fudhatanii qorannoo gaggeeffamaa ture akka ariitiidhaan hin taasifamneef danqaa ta'eeraa jedhani. Obbo Hussein adeemsa hanga yoonaatti tureen bakkeewwan tokko tokkotti galmeen murtee argatanis jiru jechuun ibsaniiru. Iddoo abbaa alangaa federaalaatiif poolisii federaalaa waliin hin qoratin jira. Fakkeenyaaf akka Shawaa Lixaa magaalaa Amboo naannoo Finfinnee godina adda naannoo Finfinnee keessatti kanuma walqabatu shakkooleen sassalphaan hojjetaman jiru. Inni kun laallamee kan murtaa'es jira. Haga ammaatitti akka sadarkaa naannootitti namoonni 187 ta'an taatee kanaan walqabatee murtiin kennamee jira. Galmeelee amma 374 sadarkaa naannootitti
laallamaa jira jennu kana baay'een isaanii sadarkaa irratti keessattuyyuu himatamtoonni mana murtiitti dhiyaataniitiin ragaan dhaga'amee karagaa ittisaa irra ga'ee jira san bira dabramee murtiidhaafis kan qormaataa fi buleetu jira. Kanaaf hojiin naannoo kanatti hojjetamaa jiru tokko hojii qindoominaan hojjetame hojii waliin hojjetamedha. Ammas kun ittuma fufa. Haga dhimmoonni kun murtii argataniif abbaan alangaa federaalaatiif abbaan alangaa naannoo akkasumas qaamni poolisii naannootis ta'e ka federaalaa addaan hin bahu haga dhimmi kun murtii tokko argatutti. Wal deeggaruun dirqama waan ta'eef wal gargaaruun dirqama waan ta'eef sanii ol lubbiin kun dafee akka murtii argatu barbaanna. Galmee 114 abbaa alangaa waliigalaa federaalaatiin kan himanni isaanii baname yoo ta'u galmeen 374 immoo abbaa alangaa naannoo Oromiyaatiin akka himanni baname kan ibsan itti aanaan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa namoonni 63 ammoo addatti naannoo Harariitti akka himanni isaan irratti baname ibsaniiru. 63 ተከሳሾች በሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሐረር ከተማ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ናቸው። himatamtootni 63 bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii magaalaa Harariitti namoota yakka raawwatanidha. Isaan addatti kan himatamani. Akkuma beekamu siidaan lama diigamee jira. Labsii shororkeessummaa keewwata 1176 hambaawwan keenya irratti siidaa dabalatee jechuudha yakka raawwatamu gocha shororkaa godhee ka'a. Kanaaf himatamtoota 63 irratti himati banamee jira. Gama biraatiin qaamoleen yakka raawwatame keessatti hirmaannaan isaanii xiqqaatee torbee kanarraa eegalee mirga wabiin akka gadi lakkifaman obbo Fiqaaduun ibsaniiru. Obbo Fiqaaduun itti dabaluudhaan shakkamtoonni galmee obbo Jawaar Siraaj Mohammadii fi Iskindir Naggaa jalatti jiran himanni irratti banamee dhimmi isaanii mana murtiitiin hordofamaa jiru ibsanii jiru. Ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa booda hokkara naannoo Oromiyaa keessatti mudateen lubbuun namoota 167 kan darbe yoo ta'u namoonni 360 ammoo miidhaan qaamaa irra qabuun ibsameera. Qabeenyi birrii biiliyoona 4 ta'us barbadaa'eera jechuun abbaan alangaa waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa ibsaniiru. Dhiyoo sana keessa oduu paartilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jiran waliigalan jettutti jira. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo akka waan nu achi keessa jirru tolchaniitiin himanii nu achi keessa hin jirru jedhaniitiin mormatan. Paartiin uummata Affaarilleen waliigaltee san keessa paartiin cuftii hin jirtu jedhu. Muktar Jamaal paartii badhaadhina irraa yaada argatee nu erge kuno. Walitti bu'iinsa barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti bara darbe uumamaatiin tureen wal qabateetiin kan eegale mariin paartilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti argamanii tibba kana fulbaana 13 bara 2013 waliigaltee irra gahuu isaatu dubbatame. Waliigaltee qabxii 10 of keessaa qabu kanaan uummanni biyyattii naannolee lamaan keessayyuu argamu nagahaaf tasgabbiidhaan akka jiraatuu fi mirgi isaa hanga eegamurraa kaaseetiin hanga heera biyyattii fooyyeessuutitti waliigaltee irra ga'amuu isaa waliigalteen kunillee qabxiilee siyaasaa waliin itti amanan irratti akka ta'etu dubbatame. Dhaabbilee kurnan maqaan isaanii as keessatti eerame keessaa tokko Koongireesii Federaalistii Oromoo yoo ta'u Koongiresiin Federaalistii Oromoo ibsa baaseen bakka ani hin jirree fi waliigaltee kanarratti hin mallatteessin seeraan ala maqaan kiyya kaafame jechuudhaan qeeqeetiniin jira. Dura ta'aan Koongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti inumayyuu akka waltajjii kanarratti hin hirmaanne dursinee qindeessitootaaf beeksifnee turre jedhu. Simona kana tokko Afrikaa Economic Commission jedhamutti ergannee siyaasitti waan karaa nuti deemnu waliigaltee nuti yaalu waan balleessu waan baay'ee keessa jaagalame akka amma jiru kanatti wajjin itti fufuun akka hin barbaachifne itti himaan ture warra walitti nu fidutti itti himaan ture. Mallattoonis akka nuti mallatteessuu fedhiin qabnes itti himneerra. Isa kana sumatti dhaabanii yoo danda'ame akka biyyaatti ol guddisanii itti fufaa wayyasa jedhu sanas gorseen ture. Isin waltajjii dheengaddaa gamaa gamanaa akkasumatti ammoo dhaabni badhaadhinaa itti dabalameetiin walii mallatteesse jedhamu irratti hin argamnes hin mallatteessines jechuudha. Hin argamnes hin mallatteessines sanuma durayyuu deddeebi'ee warra walitti nu fidutti himaan ture. Nuti kana keessa qooda fudhachuun akka nu rakkisu akka deemaa jiruttis immoo karaa irraa goruunis akka jiru maqaa saba Oromootiifis maqaa saba Amaaraatiifis mallatteessuun akka rakkoo ta'e dhaabne irraa qooda fudhannu mallatteessuu hin dandeenyu jedhee jala muree deemeeraa jechuu kooti. Gama biraatiin ammoo rakkoon Itoophiyaa rakkoo haqaati malee waliigaltee dhimma Oromaaraa qaccee tokko qabataniitiin deemuu qofaa miti jechuudhaan kan qeeqa dhageessisan hoogganaa sabquunnamtii paartii saba Affaarii fi walitti qabaa mana maree paartiilee mormitootaa biyyaalessaa kan ta'an obbo Muusaa Adami.
akkasitti garuu wanti nu baasu fala walii fala waloo fala hundaa biyyaaf ta'uu barbaadudha. Jeetii yaadataniin alatti wanti isaa yaadan gaa akkamitti akka galma ga'uu danda'an hin beeku. Dhibeen biyya kanaa dhibee of course rakkoo hedduu isaan kun haa uumanii rakkoon biyya kanaa baay'een isaa isaan lamaan irraa dhufaa sun beekamaadha. Effektiin isaa sabaaf sablammiilee biyya kan keessa jiran hunda isaanii tuqa waan ta'eef falli dhufu isa jiddu galeessa ta'e isa hammataa ta'e osoo ta'e barbaachisaadha jedheetii yaada. Sirrii miti walumaa galatti basically rifti isaan jidduu jiru saba lamaan jidduu jiru qabbaneessuudhaa fi waan gaarii ta'uu mala. Komiilee gama lamaaniinuu dhiyaate kanaaf akka deebii nuu kennaniif walitti qabaa fi qindeessaa waltajjii marii dhaabbilee Amaaraatii fi Oromoo kan ta'an Dr. Diimaa Nagoo argachuudhaaf irra deddeebine yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhimma kanarratti yaada kan nuu kennan paartii badhaadhinaa Itoophiyaatitti itti gaafataman dhimma paartiilee siyaasaa fi waldaalee siiviilii Dr. Alamuu Simee akkas jedhanii jiru. Naannolee lamaan kana keessatti bakka paartiilee kun socho'anitti uummattoonni hundinuu isaanii jiraachuu akka danda'an nageenya akka ooludha. Kanaafis paartiileen kun akka hojjetan kanneenii fi kan kana fakkaatanii fi dhimmoota jijjiirama kana waliin ilaalamuu qaban uummanni murtee irratti kennamuu qaba kan jedhan kan akka heera mootummaa kanarratti illee bakka rakkoo qabnutti heera mootummaa kunillee akka ilaalamu yaada dhiyeessanii ejjennoo waliin akka ta'e wanti sirna darbeen dadhabee yoo jiraate akka lakkoofsa uummataa akka fayyadama haqa qabeessummaa kunniin wanni dadhabee yoo jiraate ragaa haqa qabeessa irratti hundaa'ee akka rakkoon turturellee akka ofirraa qofa follee rakkoon akkasii akka hin uumamne kan jedhu kanneen irratti waliigalteen kufanuuma jechuudha. Wanti irra hojjechuuf. Ofiif immoo dhimmoota negatively wannoo godhanirraa of qusachuu fi akka waliigaltee jechuun sort of kind of understanding wayiitti jechuudha kan mallattee. Dhaabbileen naannolee lamaan keessatti socho'an qofti haala kanaan waliigalteelee gurguddoo kanneen irra ga'uun dhaabbileen gama saboota biraa jiran maaltu isin dhibe jedhanii akka dhiibuutitti ilaalamaa hundayyuu kan hammatetu rakkoo kanaaf waan biyya keessa jiruufis fala fiduu danda'a malee warri kun lamaan qofti maaltu abbaa godhe kanneen jedhan jiru maal jettu asirratti Dr. Alamuu? Sirriidha yaadichi sirriidha. Waan yeroo dubbiin guddisa qabamurraa waan yeroo sadii ilaalla malee waan biyya kanaa fi waan uummata biyya kanaa hunduu hin galcha. Paartiilee naannolee kana lamaan socho'an qofaa fi biyya kanaa dhimma uummattoota biyya kana keessa jiraatanillee waa'ee naannoo lamaa qofa haasa'uun immoo rakkoon biyya kanaallee hin hiikamu. Hirmaachisaa hammataa ta'uu qaba. Mariin waa'ee biyya kanaa waa'ee uummattoota biyya kanaa taasifamu. Inni sirrii waliigaltee kanarratti taa'e tokko keessaa tokko marii kana booda godhamuun warri kun illee hirmaachuu akka qabu waliigalamee jira. Koongirasiin Federaalistii Oromoo silumayyuu irratti illee hin hirmaanne akka hin hirmaannes ibsee osoo jiru akka irratti mallatteessinis osoo beekamu. Irratti hirmaatee waliigaltee kana mallatteessee jira jedhamee ibsamuun koo sirrii miti jedheellee ibsa baasee jira. Wantoonni kunniin adeemsa yaadame kanneen irratti danqaa hin ta'u Dr. Alamuu. Waliigalteen kun bubbulee jira. Baatii 3-4 dura walii gaggalame. Kaafaa'oon maaliif hafee akkamitti hafee ani hin beeku parsanaalii isaantu beeka. Garuu immoo warri waltajjii kana qindeessu gaafa waltajjii irratti tolloodhaan Profeesar Mararaa Guddinaa haala namni itti mijoofnee hafee maali sibbira jiraa yaadanii maal jedhee ergaa na dabarsaa jettee jedhanii warri waltajjii kana qindeessa yoo dubbatan dhaga'ee jira. Kana alatti wanni nan beeku jiru. Waliigalteen fulbaana 13 bara 2013 Finfinnee hoteela Shaaraatan Aaddisitti dhaabbilee naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti taasifameetiin jira jedhamu kanaan qabxiilee kurnan waliigalteetiin hojiilee nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuutii fi lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan bakkatti deebisaniitiin utubuu irratti kan waliin hojjetan akka ta'ellee. Masqal baranaa haala Finfinnee addabaabaayii masqalaatti ulfeessan.
Ittaantuun bulchituu magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeelleen masqalii fakkeenya tokkummaatiif waliin jireenyaati jette. Paatriyaarkiin amantii Ortodoksii Itoophiyaa Abune Maatiyaasii fi abbootiin amantii isaaniilleen ergaa baga geessanii dhiyeessanii jette. Haayidamtoo oduu nu ergiten. Ayyaana Daamotii bara kana of eeggannoo weerara vaayirasii koronaa bu'uura godhachuudhaan namoonni muraasni qofti bakka argamanitti kabajame. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee, Ministeerri dhimma alaa Gadduu Andaargaachoo, ittaantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee keessummoota ayyaana kanarratti hirmaatan keessaa yoo ta'an, ministeeronni, dippiloomaatonnii fi keessummoonni waamicha taasisameefis irratti qooda fudhataniiru. Ayyaanicha kadhannaadhaan kan jalqabsiisan Paatriyaarkii Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abune Maatiyaasidha. Ayyaanichi namoota muraasaan kan kabajame ta'us sirni kadhannaa fi ayyaanicha irratti sagantaaleen raawwataman hundumtuu karaa guutuu ta'een gaggeeffamaniiru. Ayyaanicha ilaalchisuudhaan ergaa kan dabarsan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ayyaanni masqalaa tokkummaadha, jaalala, waliif yaaduu fi waliin jireenya jechuudhaan ibsaniiru. Bara kana ayyaanni masqalaa sababa weerara COVID-19tiin namoota muraasaan kabajamuus ibsaniiru. የመስቀል በዓል በመላ ኢትዮጵያ ብሎም በመዲናችን ayyaanni masqalaa guutuu Itoophiyaattis ta'ee akkasumas magaalaa keenyatti hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti haala ho'aadhaan kan kabajamu baay'ee ayyaana adda ta'ee fi ayyaana tokkummaa miidhagina sablammootaa ayyaanota mul'isan keessaa isa tokkodha.